Maqaa kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha akkam jirtu. Akkam yoo nageessanii, Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifama. Akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo hin dheekkamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee haa ta'u. Koorsii dubbii fayyinaa kutaa isa lammaffaa guyyaa har'aa wajjin ilaalla. Akkuma kana dura wantoota koorsii kana keessatti wajjin ilaalle keessatti dubbii fayyinaa ilaaluun dursaa namni maaliif kufee isa jedhu sana wajjin ilaaluun dirqama waan ta'eef isa ilaallee turre jechuudha kutaasa jalqabaa keessatti. Kutaasa jalqabaa keessatti wantoonni nuti dagachuu hin qabne Waaqayyoon guyyaa 5 erga uumee guyyaa 6ffaa irratti nama kabajamaa uumamtoota hundarraa adda kan ta'e qaqqabee akka fakkeenyaa fi akka bifa isaatti Waaqayyoon uumee hafuura jireenyaa itti baafatee nama akka taasisee seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti hin dubbata. Akkasumas immoo seera uumamaa boqonnaa 2:8 irratti immoo Waaqayyoon Eden Gannat uumuu ishee, Eden Gannat keessatti immoo wantoota gaarii fi wantoota yaraa nama adda baasuu dandeessu yookiin Waaqayyoon Waaqa ta'uu, Addaamin immoo uumamaa ta'uu kan argisiiftu uumamuu ishee seera uumamaa boqonnaa 2:8 irratti nu barraa'ee ture. Ammallee immoo seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti እግዚአብሔር አምላክም አለ ሰው ብቻውን ይኖር ዘንድ መልካም አይደለምና የሚረዳውን ጓደኛ እንፍጠርለት እንጂ። እግዚአብሔርም አምላክም የምድር አራዊትና የሰማይ ወፎች ሁሉ ደግሞ ከምድር ፈጠረ። Waaqayyoon namni kophaan isaa jiraachuun gaarii miti, ka isa gargaartuu isaaf uumna jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti hin dubbateera jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 irraa eegalee immoo namni kabajamaan kun namni Waaqayyoon qaqqabee isa uume kun abboommii Waaqayyoo cabsee gannat keessaa ba'uu isaa immoo seera uumamaa boqonnaa 3:22 irratti nuuf ibsa jechuudha. Yaa obboleewwan koo, Addaamiin namni jalqabaa abboommii Waaqayyoo cabsee gannat keessaa ba'uu isaatiin iddoon isaaf uumamte suni ona taatee inni immoo gara biyya lafaatti gadi darbatamuu isaa hubachuu qabna jechuudha. Egaa har'a immoo maaliidhaaf wajjin wantoonni wajjin ilaallu inni jalqabaa fayyuu jechuun maal jechuudha isa jedhu hiikaa olii ilaalla jechuudha. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Akka mana kiristaanaa keenyatti fayyuu yommuu jennu kennaa Waaqayyoo 4 kan of keessatti qabateedha. Yaa ijoollee Waaqayyoo, kennaa Waaqayyoon nuuf kenne, kennaa abbaan keenya Waaqayyoon nuuf kenne, kennaa arfan kanarraa Addaamiin kufuu isaa, Addaamiin duwwaa ta'uu isaa nu argisiisa jechuudha. Fayyuu yeroo jennu akkamitti fayyinaa, maalirraa fayyinaa isa jedhuuf immoo
guyyaa har'aa deebii waan itti argannuuf koorsii kana sirriitti hordofuu qabdu. Akkuma manni amantaa keenya nu barsiiftetti kennaa Waaqayyoo. Kennaa jechuun bilisaa Waaqayyoon Addaamiidhaaf kan kenne yookiin namaaf kan kenne irraa kan mulqame arfan kuniin Addaamiidhaaf deebi'uu isaatii jechuudha. Waa'ee fayyuu irratti kan laallu. Inni jalqabaa gadadoo cubbuun fide hundumarraa fayyuudha. Maal jechuudha? Gadadoo cubbuun fide jechuun Addaamiin abboommii Waaqayyoo cabsee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa dhiisee ilma Daabiloos kan itti ta'e. Bilisaan jiraachuu isaa dhiisee kolonii jalatti garbicha Daabiloos ta'uu kan itti filate. Adeemsa kana keessatti cubbuu isaatirraa bilisa ta'u jechuudha. Kunis sababa balleessaa cubbuu Addaamii fi Hewaan irraa kan ka'e du'a nurratti murtaa'e sana jalaa baraaramuudha. Kiristaanotaa, dubbiin fayyinaa hundee mana kiristaanaati jennee jirra. Kaayyoon mana kiristaanaa inni guddaan fayyuudhaas jennee jirra. Ilmi namaa biyya lafaa kanaaf hin uumamne. Ilmi namaa biyya lafaa kanarratti rakkatee, dhoobatee, kufee, dafqee, hojjetee akka nyaatuuf hin uumamne. Ilmi namaa abboommii Waaqayyoo waan cabseef gara biyya lafaa kanatti gadi darbatamee dafqa keetiin hojjettee, dhamaatee, joonjooftee ni jiraatta kan jedhametu murtiin kun duratti waan murtaa'eefidha. Egaa murtee kanarraa fayyinee jechuudha nuti. Kunis seera cabsuurraa fi uumama eenyummaa keenya gidirfamaa taasisuu irraa baraaramuu jechuudha. Isa kanaadha waa'ee fayyinaa yoo haasofnu gadadoo cubbuu jalaa bilisa ba'uu jechuudha. Fayyina yoo jennu gadadoo cubbuu jalaa bilisa ba'uudha. Inni lammaffaan Waaqayyoon beekuudha obboleewwan koo. Waaqayyoo beekuun fayyinaadha. Namni Waaqayyoon hin beekne fayyuu hin danda'u. Kanaafidha har'allee nuti koorsii kanaa wajjin barannaa wajjin irratti haasofna wanti jennuuf Waaqayyoon beekuun waan hunda waan dursuudhaaf. Namoonni baay'een osoo Waaqayyoon beekin badanii jiru. Karaa dukkanaarra deemanii, karaa badiinsarra deemanii, karaa sirriitti faggaatee, karaa Daabiloos warroonni hordofan baay'eetu jiru. Kanaafidha Waaqayyoon beekuu jechuun fayyuu jechuudha. Waaqayyoo nama akka bifa isaatii fi akka amalummaa isaatti kan uume, isa beekee isaafis akka bitamuu fi jiraatu ta'uusaa namni garuu yeroo garagaraatti Waaqayyoo dagachuudhaan hanga waaqolii tolfamoodhaaf sagaduu fi kadhachuu ga'ee jira jedha kitaabni qulqulluun. Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 12 irratti kana nuuf ibsa. Keessattuu Addaamiin erga gannat keessaa ba'een booda ilmaan namaa Waaqayyo irraa adda ba'anii abdii kutatanii Daabiloosiidhaaf abboommamaa akka turan. Yeroo baay'ee eekkamsi Waaqayyoo ilmaan namaati irratti akka dhufaa ture. Erga Addaam abboommii Waaqayyoo cabsee gannat keessaa ba'een booda ilmaan namaa ilaalcha mataa isaatiin biyya lafaa kanarra faffaca'aa jiraatee yeroo tokko tokko bishaanidhaan, yeroo tokko tokko ibiddaan, yeroo tokko tokko qilleensaan eekkamsi Waaqayyoo irratti bu'aa akka ture kitaabni qulqulluunis ragaa nuu ba'a. Nullee immoo jireenya keenya keessatti ammas argaa jirra jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo beekuu jechuun fayyuu jechuudha. Kanaaf kanarraa baraaramuudhaan Waaqa tokkicha jiraachuu isaa beekuun fayyuu jedhama. Waaqa tokkichatti amanuun, Waaqa tokkicha beeknee isaaf abboomamuun
karaa sirrii karaa Waaqayyoon nuun jedhe beeknee irra deemuun fayyuu jedhama jechuudha. Inni lammaffaan fayyuu jedhama. Inni sadaffaan immoo uumama haaraa ta'uudha. Uumamni inni moofaan sun, inni darbe sun, barri itti nuti garbicha diiyaabiloos taane sun darbee amma ilma Waaqayyoo ta'uu fayyuu jechuudha. Uumama haaraa ta'uudha. Gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nama ta'uu isaatiif amalummaa keenya dhuunfachuu isaatiin amalummaa keenya kufee ture jajjabaachuu akkasumas diiyaabiloos foon keenya mo'atee kan ture deebisee mo'achuu danda'uu isaati. Laalaa diiyaabiloos akkuma seexanatti fayyadamee seexana keessa seenee gara Hewaan seene, Waaqayyoonis immoo foon Addaamii dhufatee osoo diiyaabiloos hin beekin diiyaabiloosin ibidda guddaa keessatti hidhe jechuudha. Kana jechuun kana amannee kana beeknee uumama haaraa ta'uun fayyuu jechuudha kiristaanotaa. Kanaaf qulqulluun Phaawulos inni meeshaa filatamaa jedhame, inni gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'aa turutti isan beekne garuu yeroo tokko kiristaanota ari'achuudhaaf yeroo deemutti Saa'ol maaliif na ari'atta jedheeni gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos itti mul'atee hafuura isaa kennee iccitii isaa ibseen booda qulqulluun Phaawulos meeshaa filatamaa kan ta'e akkana jedha. Eenyuyyuu taanaan Kiristoosiin uumama haarawaadha jedhe. Namni Kiristoosiin amanu, namni Sillaaseen amanu, Kiristoos Iyyasuus Kiristoos gooftaa, fayyisaa, jiraachisaa, karaa ta'uusaa namni amanu qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi dhufee nu fayyisuu namni amanu kana amanee dhiigaa fi foon gooftaa fudhatee Kiristoos wajjin qaama tokko kan ta'u kun nama fayye jedhama. Kunis fayyuu jedhama kiristaanotaa. Kanaafidha kaa eenyuyyuu taanaan Kiristoosiin uumama haarawaadhaa. Inni moofaan sun dabreera. Kunoo hundumtuuyyuu haaraanii jiru jedha. Roomee boqonnaa 6:4, lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:17 irratti uumama haaraa ta'uu kana namni hundumtuu dhuunfachuu akka qabu yommuu ibsu Kiristoos Iyyasuusin uumama haaraa ta'uun ni gargaara malee dhaqna qabachuu yookiin dhaqna qabachuu dhiisuun hin fayyadu jedhee qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 6:15 irratti dubbata. Yaa obboleewwan koo, har'as namoonni dhaqna qabaadhaan hin fayyinna jedhanii yaadan jiraachuu danda'u ta'a. Har'as namoonni nuti wajjin fayyinna jedhanii yaadan jiraachuu danda'u ta'a. Har'as immoo namoota dhiigni Kiristoos isaan biratti fudhatama hin qabne jiraachuu danda'u ta'a. Isaan kun warroota Kiristoosin hin uffanneedha. Kiristoosin uffachuu jechuun maal jechuudha? Kiristoosin uffachuu jechuun karaa Kiristoos irra deemuu, Kiristoosiin jiraachuu, Kiristoos wajjin jiraachuu, sagalee Kiristoosin dhaga'uu jechuudha obboleewwan koo. Kana beekuun Kiristoosin uffatanii deddeebi'uun fayyuu jedhama. Nuti har'an fayyineeree obboleewwan koo. Abbaan keenya Amaanu'eelii mitiree. Abbaan keenya fayyisaa addunyaatii mitiree. Abbaan keenya Alfaa Omeegaadhaa mitiree. Isaan amannee deddeebi'aa jirraa mitiree kiristaanota. Kanaafuyyuu Kiristoosiin jiraachuun, Kiristoosiin deddeebi'uun, Kiristoosiin dhaloota uumamaa, dhaloota haarawaa ta'uun, dhaloota wangeelaa ta'uun fayyuu jedhama. Dukkana keessaa gara ifaatti ba'uun fayyuu jedhama. Arfaffaan immoo qulqullummaan yookiin Waaqayyoon fakkaachuun guddachuudha. Gara Waaqayyoo fakkaachuutti
ani akkuman Kiristoos fakkaadhe inis ana fakkaadha jedhe duuka bu'aa Waaqayyoo. Adeemsanii, ilaalchanii, haasa'anii dubbiin keenya martisaatiyyuu Kiristoosiin fakkaachuu qaba. Duuka bu'oota fakkaachuu qaba. Qulqulloota fakkaachuu qaba. Abboota dhugaadhaan deddeebi'an fakkaachuu qaba. Kana beekuun Kiristoosiin fakkaannee Waaqayyoon fakkaannee deddeebi'uun fayyuu jedhama jechuudha. Ilaa kiristaanota jedhamna silaa. Ilaa kiristaanota. Ilaa namni kun Kiristoosii waaqessa. Ilaa namni kun sobu Kiristoos waaqessa. Ilaa namni kun hinatu kiristaanadha yoo jedhamne kaa fayyine jechuudha. Fayyuu jechuun kana jechuudha kiristaanotaa. Egaa akka mana kiristaanaa keenyatti fayyuu jechuun karaalee arfan kanaanii hiikamaa jechuudha. Egaa amantaan Ortodoksii akka barsiiftutti fayyuun du'a cubbuu jalaa bilisa ta'uu qofa osoo hin taane Waaqayyotti dhiyaachuudhaan tokkummaa isaa waliin qabnu cimsachuu fi guddisuudha. Fayyuu jechuun kanaadha. Fayyuu jechuun cubbuu baraaraarraa baraaramuu, Waaqayyoon beekuu, uumama haarawaa ta'uu, Kiristoosin uffachuu fi qulqullummaadhaan Waaqayyoon fakkaachuu. Cubbuu yoo raawwannes gara Waaqayyootti dhiyaachuu, gaabbii galuu kun marti isaatuyyuu fayyuu jedhama jechuudha. Ammallee eenyutu nu fayyise? Akkamitti fayyine kan jedhu san booda wajjin ilaalla. Maarree as keessatti hiikaa fayyuu jedhu kanarratti yeroo baay'ee dogongorri tokko waan jiruuf dogongorri kun immoo qaamota lamarraa waan dhufuuf of eeggannoo gochuu qabna. Inni jalqabaa warruma amantaa Ortodoksii keessa jiran irraayi. Namoonni tokko yeroo soomaan, yeroo gadaamii deeman, yeroo qiddaasee deddeebi'an hojii keenyaan fayyinna jedhanii namoonni yaadan jiraachuu danda'a ta'a. Namni hojii isaatiin gonkumaa fayyuu hin danda'u obboleewwan kun. Waan soomneef, waan gadaamii deemneef, hiyyeessaa waan nyaachifneef fayyuu hin dandeenyu. Garuu gara fayyinnaatti nu geessadha. Maaliifuu nama taanee cubburraa bilisa kan baane hin jirru kaa? Nama ta'ee qulqulluun hin jiru kaa? Amma feene osoo soomne, amma feene osoo gaabbii galle, amma feene osoo hiyyeessaa fi waa laannee namni cubburraa qulqulluu ta'e hin jiru. Cubburraa yommuu qulqulluu hin taane immoo Waaqayyoon abbaa dhugaati. Murteen isaa dhugaadha. Murteen isaa dhugaadhaan erga ta'e immoo nama cubbamaa irratti murteessaa jechuudha. Silaa haa eenyu haa fayyuree? Waaqayyoon nama hundarratti yoo murteesse eenyu haa fayyuree? Kana booda wajjin ilaalla. Dogongora kanarraa of eeguu qabna. Hojii keenya ni miti kan fayyinu. Arjummaa Waaqayyoo fi akka dhiifama Waaqayyootti fayyina nuti. Ortodoksiin hojii kiyyaanaan fayye hin jettu. Namoonni baay'een Ortodoksiin akkas jettanii too oduu sobaa haasa'u. Miti nuti akkas hin jennu nuti. Garuu soomuun keenya, hiyyeessaa waa kennuun keenya, hojii gaarii hojjechuun keenya karaa Waaqayyootti amantiidhaan guddachuu, karaa fayyinnaa irratti akka jiraannu, karaa fayyinnaatti akka deemnu, Waaqayyoo irraa araaraa fi dhiifama akka argannu nu taasisa jechuudha malee hojii keenyaan fayyina jechuu miti. Maarree kanaaf namoonni tokko immoo warri amantii Pirootestaantii keessa jiranii Gooftaan naaf du'eeraa, kanaaf cubbuu keenyas nuuf baateeraa, amma wanta kamirrayyuu bilisa fayyineerrasii nuti qulqulloota barumsa jedhudha. Kanarraa wal qabatee yaanni isaanii amantuma isaanii keessatti adda ta'us namoonni tokko nuti har'a cubbuullee yoo hojjenne ittiin gaafatamnu warroonni jedhan jiru. Kuni dogongora guddaadha. Kuni dogongora guddaadha. Waaqayyoon ittiin murteessuu inni cubbuu raawwannee yoo ta'e ammallee cubbuu irratti cubbuu dabalaa jirra. Garuu Waaqayyoon abbaa dhiifamaa akka ta'e immoo hin amanna. Dhiigni Kiristoos al tokko qaraanioo irratti nuuf dhiyaate sunillee har'allee akka jiru
har'allee nuuf aarsaa akka ta'u al tokko kan dhiyaate sun ni amannaa jechuudha kiristaanota. Kanaafiyyuu warroonni har'a Kiristoos al tokko naaf fannifame har'a cubbuu raawwadheefillee naaf fannifamaa. Amman fe'ellee cubbuu yoo raawwadhe yoon amane natti murtaa'u warroonni jedhanii barumsa sirrii akka hin taane beeknee gaabbii gallee Waaqayyootti dhiyaannee dhiifama akka nuuf laatuu fi isatti boo'uu qabna obboleewwan koo. Maarree kaa walumaa galatti fayyee yommuu jennuu maal jechuu keenya isa jedhuuf immoo tokkoffaa murtiin du'aa itti murtaa'ee ture irraa ka'eeraa, bilisa ba'eeraa, irraa fudhatamee kan tures jireenyi isaa inni deebi'eefi jechuudha. Lammaffaan immoo gara tokkummaa Waaqayyoo fi qulqullootatti deebi'ee nagaa argatee jechuudha. Sadaffaa mucummaa isaa ni deebi'eef jechuudha. Akkuma kitaabni qulqulluun nuti ijoollee Waaqayyoo akka taane laphee keenyaaf ragaan hafuura qulqulluudha jedha. Roomee 8:16 irratti. Akkasumas ijoollee ta'uu keessaniin Waaqayyo abbaa koo jettanii kan waamtan inni hafuura ilma laphee keessanirra bulche jedha. Galaatiyaa 4:6 irratti. Arfaffaa cubbuu fi fedha foonii wantoota hamoo irratti humnaa fi aangoo argate jechuudha. Akkuma kitaabni qulqulluun haa ta'u malee cubbuu foonii akka balleessuuf isa waliin kan fannifame dhaqna keenya isa moofaa akka ta'e ni beekna. Kanaan booda lammaffaa cubbuudhaaf akka hin bitamneef ittiin deebinu jechuudhaan qulqulluun Phaawulos Roomee 6:6 fi 20:22 irratti kaa'ee jira kiristaanota. Ilaakaa kanarraa fayyine yoo jennu jechuudha. Akkanatti fayyine kan nu fayyise immoo Waaqayyoodha. Waaqayyootu nu fayyise. Namni hojii isaatiin fayyuu hin dandeenye Waaqayyoon akka nu fayyise booda wajjin ilaalla. Nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture isa jedhu immoo namni silaa du'eera, gannas keessaa ba'eera, Waaqayyoodhaan ba'ee adda ba'eera, ni xuraa'ee jira, ni irraa kennaa Waaqayyo isaaf kenne irraa mulqamee jira, kunoo as muka jala taa'ee jira. Amma kanaaf immoo nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture isa jedhu immoo gaafii kaafna. Raajotaadha. Raajonni Addaamiin fayyisuu hin danda'u. Ilmaan namaa fayyisuu hin danda'u. Fayyisuu hin danda'an. Sababni isaanii murtee uumaan murteesse uumamtoonni kaasuu hin danda'an obboleewwan. Kana jala sararree beeknu. Waaqayyoon murteesse taanaan murteessee jira. Kan Waaqayyoon murteesse qaamni kamuyyuu kaasuu hin danda'u. Kanaaf hojiin raajotaa waa lamaadha. Inni tokkoffaan barsiisuu fi gorsuudhaaf. Uummanni abdii akka kutanneef, uummanni karaa Waaqayyoo irraa akka hin dabneef, uummanni Waaqayyoo irraa akka hin fagaanneedhaaf barsiisuu, gorsuu jechuudha. Akkuma Museen uummata Israa'eliin gorsaa akka ture, eekkamsi gaafa itti dhufellee boo'ee eekkamsaan Waaqayyoodhaan walitti araarsaa akka ture hojiin isaanii kana jechuudha. Lammaffaan immoo dallansuu Waaqayyoo namootaaf gara gaarummaatti yookiin dhiifamaatti akka deebi'u kadhannaa isaanii uummanni akka Waaqayyoo irraa fayyan argatan gochuuf gumaachi isaanii kun hundi addaan cubbuu isaarraa bilisa baasuu hin dandeenye. Isaanis cubbamtoota waan ta'aniif. Museenis cubbuun Addaamii irra jira. Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob kan jennu cubbuun Addaamii isaan tuqeera. Erga du'anillee gara Si'oolitti darbataman isaanillee. Addaam amantii isaatiin Waaqayyoollee gammachiisuunillee cubbuun Addaamii dhalootaa dhalootatti waan darbaa waan dhufeef fayyuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf raajonni ilmaan namaa fayyuu hin danda'an jechuudha. Fayyisuu hin danda'an jechuudha. Lammaffaan ergamootadha. Hojiin ergamootaa
Inni jalqabaa Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon faarfachuu, Waaqayyoorraa gara namaa dhufuu, namarraa gara Waaqayyootti deddeemuudhaaf. Waan tokkon isinitti yaa obboleewwan koo, namni ni kufee ni salphate malee ergamoota iyyuu abboomuu kan danda'u nama ture. Addaamiin ergamoota ni abboomaa ture. Ergamoonni abboommii Addaamii eeganii Addaamiidhaaf ajajamanii jiraatan sun garuu gaafa Addaamiin Waaqayyoodhaan walitti bu'e, ergamoota illee waan walitti bu'eef ergamootatu immoo ari'ee Eden Gannat keessaa baase jechuudha. Kanaaf Addaamiin bilisa baasuu hin danda'an. Waa lamaaf. Inni jalqabaa Addaam yommuu Waaqayyo waliin wal loluu kan Waaqayyoo ta'an waliinis wal loleera. Ergamoota wajjin wal loleera. Lammaffaa murtee kana kan murteesse Waaqayyo waan ta'eef ergamoonni diiguu hin danda'an. Sadaffaan kan jannata keessaa baase akka ergamoonni seefiidhaan eegan Waaqayyo waan ta'eef kan Waaqayyo baase deebisuu hin danda'an. Waan sadeen kanaaf ergamoonnis maal gochuu hin danda'ani? Fayyisuu hin danda'an. Inni biraa immoo aarsaa kaakuu moofatii. Aarsaa baroota abbootii irraa hanga bara lubootatti, gaarreen irratti, tulluu jaratti, mana qulqulluu keessatti aarsaan abbootii ooritiin aarfamaa turee jira. Aarsaan hoolotaa, aarsaan re'ee, aarsaan sa'aa Addaam fayyisuu hin dandeenye. Aarsaawwan kunniin garuu fakkeenya aarsaa kaakuu haarawaa haa ta'anii malee cubbuu yeroo sanitti eekkamsa foonirra ga'urraa bilisa isaan haa baasu malee Addaamin fayyisuu hin dandeenye. Sababni isaa tokkoffaa aarsaan warreen kanneen uumamtoota waan ta'eef uumamtoonni immoo uumamtoota fayyisuu waan hin dandeenyedhaaf. Osoo uumamtoota fayyisuu danda'anii ture uumamtoota uumuu turanii. Uumamaan uumamaa fayyisuu hin danda'u waan ta'eef. Lammaffaa hoolaas ta'ee re'een du'anii achumaan tortoranii badanii hafu waan ta'eef. Namni achum tortoree badu immoo ofuuyyuu hin fayyifnee nama fayyisuu hin danda'u waan ta'eef. Inni biraa Waaqayyoodha. Addaamiin biyyeerraa kan uume Waaqayyo gooftaadha. Addaam ati biyyoodha, gara biyyootti deebita jedhee kan murteesse Waaqayyo gooftaadha. Namaaf jireenya kennee du'a itti murteesse deebisees jireenya kennuufii kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Waaqayyoon yeroo Addaam uumus ta'ee itti murteessu eenyuyyuu hin mari'anne akkasumas hin dubbannes. Aangoon ajjeesuu, aangoon kaasuu, aangoon fayyisuu Waaqayyo qofaadha yaa obboleewwan koo. Waaqayyo qofaadha. Ilmaan namaa fayyisuu kan danda'u, ajjeesuu kan danda'u, jiraachisuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Waaqayyoon eenyullee ajajuu hin danda'u. Aangoon Waaqayyoo guddaadha. Aangoon Waaqayyoo kabajamaadha. Aangoon Waaqayyoo sirriidha. Kanaaf Addaamiin kan uume isaadha. Hin nyaatin kan jedheen illee isaadha. Yeroo nyaatetti illee immoo Addaam irratti murtee kan laate isaadha. Ammas immoo Addaamiin fayyisuu kan danda'u isaadha. Garuu Addaamiin akkamitti fayyisuu danda'a Waaqayyoon? Gaafiin guddaan ammasitti ka'uu danda'a. Waaqayyoon du'a bara baraa duuta jedhaniira. Jechi Waaqayyoo immoo hin jijjiiramu. Waaqayyoon takka murteessennaan murteesseera. Waaqayyoon akka namaa amalli isaa hin jijjiiramu. Waaqayyoon akkamitti Addaamiin fayyisuu danda'a ree? Gaafii kanaaf gaafattanii beektuu? Gaafii kanaaf deebii laattanii beektuu? Waaqayyoon abbaan jaalalaati. Waaqayyoon abbaa dhugaati. Abbaan dhugaa immoo murteesse taanaan murteesseera. Addaamiin cubbuu raawwanne cubbuu raawwateera. Abboommii Waaqayyoo hin cabsine cabseera. Kanaaf immoo duuti irratti murtaa'ee ture. Du'a bara baraa hin duuta ereera Waaqayyoon. Waaqayyoon immoo akka namaa yaadni isaa hin jijjiiramu. Addaamiin eenyu haa fayyisu ree? Akkamitti fayyisuu danda'a ree? Kana mee itti yaadaa booda wajjin hin deebifnaa.
akkamitti Addaam akka uume akkasumas itti murteessee iccitii kana kan beeku Waaqayyo Gooftaa qofaadha. Kanaaf fayyisuudhaaf gara ulfinna isa jalqabaatti deebisuudhaaf beekumsa aangoo kan qabu Waaqayyo Gooftaa qofaadha. Addaamiif ajaja jalqabaa kan kenne Waaqayyoodha. Addaamis erga ajaja cabsee kan itti murteesse Waaqayyoodha. Ajaja lammaffaas kennuudhaaf aangoo kan qabu isa qofaadha. Egaa obboloota koo walumaa galatti Addaam gara kennaa isa jalqabaatti deebisuudhaaf fayyisuudhaaf kan dhufe Waaqa ilma fayyisaa addunyaa Iyesuus Kiristoosidha. Kanaaf Iyesuus Kiristoos Waaqayyo jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti arganna. Addaamin fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee armaan gadii kana guutuu qaba jenna. Ulaagaalee arfan ishee wajjin haa laallu. Deebii duratti isinii jedhe immoo isiniif haa deebisu. Waaqayyoon foon akka uffatuuf ilma namaa akka fakkaatuuf kan taasise keessaa murtee kanaadha. Amalummaadhaan Waaqayyoon teessoo isaatirra taa'ee Addaam kottuu gannatiitti deebi'i jechuun ni danda'a moo hin danda'u kan jedhu gaafiin ka'uu qaba. Ani garuu amma amalummaa Waaqayyoo hin dandeechisu. Addaamidhaan kottuu gannatiitti deebi'i jechuudhaaf amalummaa Waaqayyoo isa hin dandeechisiisu. Amalummaa Waaqayyoo amalummaa dhugaati. Amalummaa Waaqayyoo amalummaa hanqina hin qabneedha. Amalummaa Waaqayyoo amalummaa gaabbii hin qabneedha. Kanaaf Addaamidhaan du'a bara baraa duuta jedheeniira. Addaamitti murteesseera. Amma immoo Waaqayyoon kottuu gannatiitti gali yoo jedheeni amalummaa Waaqayyooti miti. Kanaafidha kaa Waaqayyoon immoo ilma namaa jaalata. Waa lamatu wal faana dhufe. Waaqayyoon ilma namaa hin jaalata. Garuu immoo amalummaan isaa immoo hin ajaju. Kanaaf maal gochuu qaba ree? Nama fakkaatee foon namaa uffatee Addaamiin bakka bu'ee Addaam fakkaatee aarsaa qopheessee Addaamiin fakkaatee aarsaa dhiyeessee akka waaqummaa isaatti immoo aarsaa fudhate. Obboleewwan koo galanni Sillaaseedhaaf haa ta'u, galanni Abbaaf haa ta'u, galanni Ilmaaf haa ta'u, galanni Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Waaqayyoon akkatti bilisa nu baase. Waaqayyoon akkanatti ijoollee isaa nu taasifate. Waaqayyoon foon tortoraa kana, foon cubbamaa kana uffatee dhufe malakootiin. Yeroo darbee barumsa dubbii amantaa keessatti waa'ee tawaahidoo ilaallee turre. Tawaahidoo jechuun nama gonkaa, Waaqa gonkaa, Waaqayyo nama ta'e, namni Waaqayyo ta'e jennee wajjin ilaallee turre. Isaadha kaa qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi eeyyama abbaatiin, eeyyama Hafuura Qulqulluutiin, eeyyama isaatiin ilmaan namaa fayyisuudhaaf dhufe jechuudha. Foonuma ofii isaatii uume sana uffatee jechuudha. Kanaaf dikaarra addunyaan tuni ilaalchi ishii wanti boora'eef, ilaalcha garaagaraa addunyaan tun wanti qabaatteef Waaqni akkamitti foon uffata isa jedhudha. Waaqayyoon wanti isaaf hin danda'amne hin jiru. Waaqayyoon namni Waaqayyoon waan hunda hin danda'a jedhee amanu nama ta'uun isa dinquun qabu. Dhugaadha. Abboonni akkana jedhu. Waaqayyoon addunyaa kana kan uumerraa nama ta'uutu ajaa'ibaa jedhani. Maaliif jennaan addunyaa uumuun, addunyaa jiraachisuun hojii isaati. Nama ta'ee foon uffachuun garuu immoo amalummaa Waaqayyooti miti jedhani. Dhugaadha kun. Jaalalli garuu waa hunda godha. Jaalala nuuf qabuudhaaf Amaanu'eel dhufee jechuudha. Amaanu'eel foon namaa uffate jechuudha. Galanni Sillaaseef haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maarree Addaamiin kan fayyisuu danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee
arfan kaniin guutuu qaba. Arfan kaniin yoo xiqqaate Addaamiin qaamni fayyisuu danda'u ulaagaalee kaniin guutuu qaba. Tokkoffaa nama ta'uu qaba. Sababni isaas kan yakke nama waan ta'eef, nama bakka bu'u waan ta'eef kanaafidha Kiristoos nama ta'e dhufe ilaalaa. Lammaffaan immoo du'uu qaba. Isa yakke irratti yookiin Addaam irratti yookiin ilma namaati irratti du'atu murtaa'e waan ta'eef inni illee immoo du'a qammasuu qaba. Du'a dhandhamuu qaba. Sadaffaan immoo du'a mo'achuu danda'uu qaba. Akkuma ilma namaa, akkuma Addaam, Isaaq, Yaaqoob, Abrahaam, Musee du'anii achitti hafan osoo hin taane du'a irratti nama aangoo qabu danda'u. Du'a yoo moone akkamitti nama mo'uu danda'a? Du'a moo'ee, du'a injifatee nama bilisa baasuu qaba. Akkuma hoomaa waraanaa tokko uummata isaa bilisa baasuudhaaf daangaa yookiin iddoo diinni yuusan cabsee seenee meeshaa isaanii, ragaa isaanii balleessee sanaan booda bilisa kan baasudha. Diina laalatoo bilisa baasuu hin danda'u. Kanaafuu du'a mo'atee yoo ka'e dhala namaallee fayyisuu danda'a waan ta'eef du'uu qaba. Arfaffaan immoo amalummaa qulqulluu qabaachuu qaba. Cubbuun Addaamii sun cubbuun dhalaa fi dhala irratti hin daballe sun kan isa hin xunne qulqulluu ta'uu qaba. Maarree kana eenyutu qabaachuu danda'a ree? Eenyudha mee? Eenyudha? Ergamoota yoo jenne ergamoonni foonii hin uffatanis hin du'anis. Raajota yoo jenne raajonni mataan isaayyuu cubbamtootadha. Eenyudha ree fayyisuu kan danda'u? Ilmi namaa du'ee haa hafuure, du'ee haa badure. Kanaafidha kaa. Kanaaf kaa nama ta'uu fi du'uun amala namummaati. Laala as keessatti waa'ee tawaahidoo laalaa har'a. Nama ta'uu fi du'uun amala namummaati. Du'a mo'uu fi qulqullummaa amalummaa qabaachuun immoo amala Waaqayyooti. Kaniintu laalaa tawaahidoo kan jennuun kana jechuudha. Kanaaf ulaagaa kanaan lamaan kan guutu waan hin jirreef Waaqni nama ta'e jechuudha. Egaa obboloota koo kanaaf gooftaan keenya foon uffatee tawaahidoodhaan yookiin wallooman ulaagaa kana lamaan guutee dhalate jennee afaan guunnee dubbannaa jechuudha. Afaan guunnee dubbannaa jechuudha. Agartanii amaloota kaniiniin tawaahidoodhaan tokko kan taasise amala namummaa fi amala waaqummaa tokko taasisee ilmaan namaa fayyisuudhaaf kan dhufe qaamota sadan keessa qaama tokko Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Raajonni nama fayyisuu kan danda'u Waaqayyo tokkicha ta'uu akkamitti ragaa ba'aa turan kitaaba qulqulluurraa haa ilaallu. Raajota jechuun wanta fuulduratti dhufu raajii dubbachaa kan turan. Waaqayyoon isaan gargaaree waan Waaqayyoon isaaniin jedhe dubbachaa kan turanidha. Akkana jedha Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 1 irratti ani Waaqayyo anaan malee kan fayyisu hin jiru jedha. Dhugaadha. Waaqayyo malee fayyisuu kan hin jiru. Aangoon fayyisuu kan Waaqayyooti. Aangoon fayyisuu kan Waaqayyooti. Ergamoonni har'a nu fayyisu yoo jennu maal jechuu keenya? Waaqayyo irraa ergamanii gara Waaqayyootti gara fayyinnaatti nu dhiyeessu jechuu keenya malee gannat nu galchuu keenya jechuu keenya miti. Eenyullee gannat nu galchuu hin danda'u. Akka arjummaa fi akka eeyyamaa Waaqayyootti malee. Ammallee Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 21 irratti akkana jedha. Ana malee Waaqni biraan jiru jedha. Ani Waaqa tolaa fi qoricha. Ana malees homtuu hin jiru jedha. Anaadha abbaan arjaa. Anaadha abbaan dhiifamaa. Anaadha abbaan jaalalaa. Ana malee Waaqni biraa hin jiru jedha. Eeyyee Waaqni biraa hin jiru. Faarsaa boqonnaa 84 lakkoofsa 4 irratti Waaqa qoricha keenya
nu deebisi, eekkamsa kees nurraa deebisi jechuudhaan raajonni boo'anii dubbatan jechuudha. Namoonni hundumtuu akka fayyaniif karaa dhugaa beekuu akka qaqqabaniif kan jedhu qoricha keenya Waaqayyoon duratti gaarii fi kan isa gammachiisu kanaa jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2:3 irratti. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2:47 irratti Gooftanis warroota fayyuu qabaniif guyyaa guyyaadhaan isaan irratti dabalaa ture jechuudhaan hojii duukaa bu'ootaa irratti illees kaakuu haarawaa keessattis dubbatameera jechuudha. Akkuma kaakuu moofaa keessatti raajonni dubbatan kaakuu haarawaa keessatti immoo duukaa bu'oonnis isuma san ragaa ba'an jechuudha. Waa'ee fayyinaa dhala namaa ilaalchisee warroota karaa ifa ta'een hubachuu hin dandeenyeef waa'een fayyinaa waan isaanii haasa'an kitaaba qulqulluudhaan ala kan ta'e ta'uu isaa argisiisuudhaaf barbaadameeti. Warroota amantiidhaan qofa, amanuudhaan qofa fayyina jedhaniif barumsi isaanii dogongora akka ta'e ibsuun sababbii isaa amantiin karra fayyinaati malee wanta isa fayyanii miti. Namni fayyuudhaaf jalqaba amanuu qaba, eeyyeen amanuu qaba. Amanee cuubamuu qaba, eeyyeen amanee cuubamuu qaba. Hojiidhaan immoo deddeebi'uu qaba. Kiristaana fakkaachuu qaba, urgaa'uu qaba. Gocha fannoo isaa fannoo irratti taasifameen Addaamii fi ijoolleen isaa maalirraa akka fayyan dandeessisuu, addeessuu, ibsuu, argisiisuu, ragaa ba'uu qaba jechuudha. Maal irraa fi akkamitti akka nu fayyise ibsuuf fayyinni keenya haala kamiin raawwachuu akka qabnu hubachuudhaanis warroota waa'ee fayyina ilma namaa ifa galeessaa hin hubanneedhaaf barsiifni keenya sirriin inni dhugaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggoota 5,500 kiyyoo seexanaan qabamnee hammeenya daabiloosii jala kan turre inni bilisa nu baasuusaa ragaa ba'uu qabna. Kufaatiin dhala namaa irraa eegalee fedhiin dhala namaa fayyina argachuu ture. Dhalli namaas abdii fayyinaa isaa Waaqayyo irraa argate abdiidhaan jiraate. Fayyinni dhala namaa abdii fayyina Waaqni kenneen raajiin ni dubbatame, ni labsame. Raajiin dubbatame, labsame sun illee immoo ifa ba'ee Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ilmaan namaa fayyiseera jechuudha. Kanaafidha raajonni maal jechaa turani? Dhugaa keenya akkuma huccuu abaarsaa ta'edha. Dhugaan keenya akkuma huccuu abaarsaa ta'e jechuudhaan dhufaatii Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos waadaa fayyinaa Waaqni namaaf gale sana bu'uura godhachuudhaan raajonni dubbataniin soomanii jiruu, sagadanii jiruu, kadhatanii jiru jechuudha. Dhuma irratti Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 1:26 irratti ergamaa Waaqayyoo Gabri'eel Waaqayyoo biraa ergamee dubroo Maariyaamitti dubbatee dubroo Maariyaamis ulfooftee kan ulfoofte immoo eenyu akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a jechuudha. Dhala namaa isa fayyina yaadee gidiriraan dhiphachaa ture sana wajjin foon isaa fudhatee lubbuu isaas dubroo Maariyaam irraa fudhatee tokkummaa gonkaadhaan firoomee foon isaa fayyina irraa fagaatee gidiraa itti hammaatee ture sana kennaa jireenya bara baraa akka ta'uuf malakootiin yookiin waaqummaan isa wajjin tokkoomee fooni laafaan sun fooni tortoru sun jabaatee malakootii wajjin tokko ta'ee malakootiin foon osoo hin balleessin foonis immoo malakootii osoo hin haguugin dhala namaa kan fayyise cubbuu bara baraatirraa bilisa kan nu baase kennaa malee kennaa isaatiin ayyaana isaatiin kan nu fayyise dhala namaas inni fayyina dhabee dararamee turee gannat keessaa ba'ee
gannatitti cufamtee aangoo dhabee abdii dhabee biyya lafaa irratti joonja'aa ture saniif abdiin laatamee sun yeroo ka'utti Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti raajonni kan dubbatan suni Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti ragaa ba'ee Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti ilmaan namaa cubbuurraa kan haqu maqaan isaa Iyyesuus jechuun qoricha jechuudha jedhamee ragaan kan nuu ba'ame ilma dubroo Maariyaam Amaanu'eel fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosidha. Yaa ilmaan namaa, yaa obboleewwan koo, waadaa ilmaan namaatiin seenname sana Waaqayyoo waada namaa hin nyaatu waan ta'eef, hin dagatu waan ta'eef yeroo guyyaan geettu waggoota 5,500 booda Waaqayyoon hin mul'anne mul'ate. Waaqayyoon hin qaqqabamne ni qaqqabe. Waaqayyoon hin beelofne hin beela'e. Waaqayyoon hin rafne hin rafee. Ilmaan namaa bilisa baasuudhaaf Kiristoos mooraa loonii Beetali'eem keessatti hin dhalate. Guyyaa sanikaa misirraachoo guddaan ergamaa Waaqayyoo fidee dhufe suni ragaa ba'ee ergamoonni hin dhufani. Warroonni biyya lafaa, warroonni ba'a fagoo jiranis iddoo sanitti walitti qabamanii karbee, ixaanaa, warqee isaaf hin dhiyeessanii. Kan nu fayyise gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosidha. Galanni isaaf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo har'aaf asirratti dhaabnee yeroo biraatiif garuu namni maal irraa fayyee isa jedhuu fi kutaa isa dhumaa wajjin ilaallaatii sirritti cimnee sirritti hubannee oolmaa Waaqayyoon nuuf oole gidiraa ilmaan namaatirraa bilisa kan nu baase Amaanu'eel qaamota sadan keessaa qaama tokko ta'uu kun immoo eeyyama abbaatiin eeyyama hafuura qulqulluutiin ta'uu amannee fudhannee ittiin jiraachuu akka qabnu hubachuu qabna jechuudha. Har'a hoo akkamitti fayyina isa jedhuuf kutaalee itti aanan keessatti wajjin ilaalla waan ta'eef Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatan obboleewwan keenya